Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin Aayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan Kamisaa Ebla 20 bara 2017 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo Ebla 12 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti. Akka mooltanan soraala keetti oduu sanitti hima oduu argamne keessa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eegii filatame guyyaa 100 gahuuf deemuu jira guyyaa 90 keessattuu waan hedduu hojjannee jedha ummati ammoo sun dhugaa mitii jechuu jira mataa oduu keessaa tokko. Waa'ee sagantaa niwukileeraa Iraan guutummaatti keessa deebi'ee akka xiinxalu kan hubachiise bulchiinsi pirezidaanti Tiraamp biyyattiin nageenya addunyaatiif balaamtuu ta'uuf deemti jechuudhaan dubbatee jira. Yeroo tasgabbii Riippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti yeroo aga tokko bu'ee jiru kanatti kanneen biyyattii dhiyeessanii baqatanii turan hedduun gara biyyattiitti deebi'aa jiru. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Itiyoophiyaa keessatti hospitaala dhuunfaa tajaajila sadarkaa olaanaa kenna jedhameef muummichi ministeeraa biyyattii dhagaa bu'uuraa kaa'u akkasumas immoo tarkaanfiin gurmuulee hidhattootaa Sudaan Kibbaa keessatti sochii dhaabbatoota gargaarsaaf rakkoo uumuu immoo oduudhaa duraa boodaan dhiyeessina. Waa'ee namoota mana murtii shororkeessummaan himatamanii ilaalchisees qophii addaa qabna. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma oduudhaaf gara soorattaa deebinu. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eegii biyyi bulchuu jalqabee amma G7 keessa jira. Bulchiinsi kun akkamitti deemuu jira? Akka Tiraamp jedhutti hojiin mootummaa nagammaatti hojjete waan guddoo dansaati waan nam gammachiisaallee uummata immoo tana fudhachuutti hin jiru. Ameerikaan yoo pirezidaantii haaraa filattu ebeluun sun eegii filatame guyyaa 100 keessatti maan hojjatee jettee ilaalti. Tiraamp ammoo adoo guyyaa 100 hin ga'inu guyyaa 90 keessatti waan hedduu hojjanne waan hedduu midhaasinallee jechuu jira. Akka dhaabii istaateksii Ameerikaa Political Morning jedhan qoratee baasetti uummata Ameerikaa waa gaafatan keessa harki 37 qofatti Tiraamp waan dansaa hojjatee jedha. Qabxii Aaf baa kenneef warri hirraaf hafe kaan ammoo qabxii Daaf faa kenneef. Ittaanaan pirezidaantii Ameerikaa Maayik Peens ammaan tan imaltuuf Indooneeziyaa Jaakaartaa jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kor biyyootii Eeziyaa sadaasaa dhufu keessa ta'an irratti inum dhufaa jechuun mirkaneesseef Peens imaltuu guyyaa 4tiif Eeziyaa dabre. Tiraamp kor biyyoota Eeziyaa gama bahaatiif gama Eeziyaa gama kibbaa wal qarqaarsa dinagdee naannoo tanaatiif Ameerikaa waliin qaban irratti mari'achuu fi Filippinsitti ta'an irratti dhufa. Bulchiinsa Ameerikaa akka jecha Peensitti nagaaf araara naannoo tana jajjabeessuuf Eeziyaa waliin hojjechuu fedha. Gamkaaniin bulchiinsi mootummaa Ameerikaa kaammaa kun Doonaald Tiraamp mootummaa Masrii waliin hariyyummaa oowwifachuu jira. Ministeeriittis waraana Ameerikaa Jim Maats illeen tanaaf jedhee arda biyyisuun imaltuuf dhaqe. Akkuma kanaan Maats arda ministeerittis waraana Masrii Seediq Sobiinii fi pirezidaantii Masrii Abdel Fattah al-Siisii waliin waan hedduurra wal dubbatan. Masriin eegee bara 2011 keessa ummati isii itti gargalee mootummaa irraa buufatee asitti mootummaa sadii qabaatte. Akka ogeessi siyaasaa jiddugala bahaa James Galvin VOA'tti himetti bulchiinsi ammaa kunin waan gam kanaan bulchiinsi Obaamaa ka durii hojjete bulchiinsa Ameerikaa jechuu waan durii Masrii waliin hojjetan gargalchee haaraa jalqabuuf deemuu jira. Akka ministeerii haajaa alaa Ameerikaa Rex Tillerson jedhutti Iraan naannoo jirtuu fi balaa tahuu jirti to'achuu baannaan addunyaanuu jeeqamuu dandeetti. Zaltikaa Hooketti oduu tana nu erge namo. Iraan nageenya addunyaatiif sodaachistuu ta'utti deemuu malti ka jedhu bulchiinsi pirezidaanti Tiraamp imaammata biyyisaa Iraan irratti qabu mataadhaa aga miilaatti ka keessa deebi'ee xiinxalu ta'uu dubbata. Ministeerichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Rex Tillerson akkana jedhan. Iran is the world's leading state sponsor of terrorism and is responsible for intensifying multiple conflicts and undermining U.S. Iraan biyya addunyaa keessattuu nagaa dhabiitii facaasuun beekamtu. Biyyi jeequmsa hedduu uumuun beekamtu. Taammaa tana keessumattuyyuu biyya akka Siiriyaatiif Yemenii fi Iraaniif Leben faalleetti fedhii Ameerikaa diqqeessuu jirti Iraan. Tan maleellee Israa'elillee lolchiisuun beekamti Iraan.
yoo ammumarraa to'atamuudhaa baate hawwiin meeshaa niwukilaraa Iraan qabdu akkuma kan Kooriyaa Kaabaa addunyaaf balaamaa ta'utti deemuu mala jechuudhaan kan hubachiisan Tillerson. Dhiyeenya kana yaaliin dhukaasa misaayila baalaastik fageenya dheeraa Iraan geggeessite faallaa murtii gola nageegumsaa ka tokkummaa mootummoota lakkoofsa 2231 ka dhaabbatu ta'ullee hubachiisanii jiru. Iraan bara 2015 keessa sagantaa niwukilaraa ishee dhaabuudhaaf bakka sanaa immoo uggurri dinagdee akka irraa kaasamu Yuunaayitid Isteetsiif waltaatota ishee biyyoota 5 ka biroo wajjiin waliigaltee mallatteessitee turte. Waliigalteen sun yaaddoo sagantaa niwukilaraa Iraan akka hin dhaabini kan isaan dubbatan ministerichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteets. Kun biyya hawwii niwukilaraa qabdu tokkoof yeroo kennanii rakkoo amma gara boodaatti dabarsuudhaa jedhanii jiru. Bulchiinsi Pireezidaant Tiraamp balaa sagantaan niwukilaraa Iraan fiduu malu guutummaatti qoratee tarkaanfii murteessaa ittiin buqqisuun danda'amu ka fudhatu ta'ullee dubbatee jira. Miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteets hagi tokko Iraan irraa ugguraa kaasuun hin ta'u jechuudhaan mormaa turan. Garuu amma yoo Yuunaayitid Isteets uggura sana itti deebiste waliigaltee sadarkaa addunyaa cabsuu isheeti. Bulchootii dinagdee addunyaa Ameerikaa Waashingtan DC keessatti korri jedhan akka pirezidaantiin baankii addunyaa Jim Kim kor kan irratti jedhetti biyyooti guddachuu jiran keessa adoo namni hin beekinu hojiin harka 3 keessa harki 2 baduuf deema. Tunin ammoo oofumuu oofte lafa nagaa dhoortee uummatallee baqachiiftii jedhe. Korii bulchoota addunyaa itti dhufan kunin baankii addunyaatiif IMF dhaaba maallaqa addunyaa jechuun warra lamaanitti waliin qopheesse gannaan kora akkanaa yaamaniitiin addunyaan gam dinagdeetii fi gam jireennaatiin eessa deemuu jirtii jedhanii wal mari'atan. Akka pirezidaantiin baankii addunyaa jedhutti addunyaa duruu lola beela jijjiiram qilleensaatii fi oolaan itti hammaate tanatti rakkoon akkanaa mul'achuun rakkoo gurguddotaati tan ammoo duratti yoo beeksisan irratti qarqaaramuu danda'an yookaan ammoo irratti falachuullee danda'an. Bulchootii horkan jiran akka rakkoon akkanaatuun hin uumamne faluutti jiran. Tammantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Biyyi Afrikaa waaltaa Sentiraal Afrikaa Rippaabilikii jechuun waraani bultii dhoowwataanii namni kum hedduu irraa fixitaanii amma xiqqoo wayyaa miila nagaa gad dhaabachaa deemuu jirti. Nam kum dhibba hedduutti lola bar 2013tiif 14 keessa baqatee biyya bahilleeni amma biyya addadacha'uutti jira. Jari kunin ammoo hagi tokko ogum haaraa barachuutti jira. Warri biyya addachaa kun jechuu kan keessaa tokko barumsi juudoo fa'a. Barumsi juudoo fakkaatu kunin durii ka garbootii Biraazil jiran barsiisan ogum garagaraa qaba. Daansii qaba, muuziqaa fi akrobaatiiwwan garagaraa qaba. Gabaasaan VOA teessoo mootummaa Ameerikaa Sentiraal Afrikaa Rippaabilik Baanguii jiru Zaak Baadorii ijoollee kaa'imaa musliimaatiif kiristaana garee tokko dhaabaniitiin nagaa naannoo biyyi suniitiin wallaanuu jiran dubbise tujube. Viikiyuu Neelsan Wakoroo agarsiisa kaappooyeeriyaa jedhamu kan daansii akiroobaatiif kan akka komaandoo of keessaa qabu agarsiisa. Agarsiisa jaarraa tokko dura ture kana kan barate mooraa baqattootaa kan Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti yoo ta'u waggoota 3 barate. Hedduu isaa mana barnootaa waan hin dhaqneef yookaan waa biraa waan hojjennu waan hin qabaanneef mooraa keessatti baranne. Kaappoyeeraa malattiin bashannanaa tokkicha ture. Wakoroon gosa agarsiisaa kana sartifikeetii isaa argate. Waldaa Kinshaasaa keessa jiru bakka inniif garee biroon baqattoota Afrikaa waaltaa baatii 3f waggaa darbe leenjii fudhatan waliin badhaafaman. Baatii sadaasa darbee gara biyya ofiitti deebi'uudhaan Baanguii keessa kanneen maatiin irraa dhuman barsiisuu eegalan. Biyyi keenya rakkoo keessa waan dabarteef ijoolleenis dararaa keessa waan turaniif nuti immoo gorsaaf gargaarsa xiqqoo kenninaaf. Kunis hanga tokko isaan gargaara jedheen amanaa jedhe. Ijoolleen maatiin irraa dhuman kunillee kaappoyeeraa barachuu isaaniitti gammaduu isaanii dubbatu. Agarsiisi kun ispoortiis sababaa of keessaa qabuuf obsa naamusaaf kabajaa isaan barsiisa. Kan akka tekwaandoof juudoo innaa baratan wal dhaanu. Kaappoyeeraa keessatti garuu wal dha'uun hin jiru. Wal haammatanii yoo akka tasaallee walitti bu'an dogoggoraanan sitti bu'e waliin jedhu pirezidaantiin waldaa kaappoyeeraa Osinee Kiristiyaan. Ijoolleen kun leenjii kana erga jalqabanii fooyya'ina agarsiisaniiru ka jedhan immoo daayirektara waaltaa ijoolleen maatii hin qabaanne keessa jiraatanii Anjii Nigaaseenooti. Ijoolleen kun yeroo mara wal lolaa turan, yeroo mara wal dha'u, akka salphaatti immoo dhiifama waliin godhan.
kaappooweeraa innaa baratan garuu ijoolleen kun walii dhiisuu innaa baratanan argee jedhan. Araara buusuun biyyattiidhaaf rakkoo yeroo mara mul'atu. Biyyattiin amantiif dhiibbaa walitti bu'iinsi dhiiga dhangalaasisee fideen addaan qoodamtee jirti. Taamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti waraanii Alshabaab kan Somaaliyaa jiru akka maatiin ijoollee isaanii mana barumsaa yuunivarsiitii fi manneen barnootaatti hin ergan hajajan tan tolchuu baatanii jennaan hin adabamanii jedha. Manneen barnoota akkana kunin waan aadaa hamtuu islaam keessa hin jirnan barsiisaa jedha Alshabaab. Oduu namaaf qabtanu. kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa Ameerikaa Doctors Medical City kan jedhamu dhaabbata dhuunfaatiin hospitaala birrii Itoophiyaa biliyoona 2.4 ijaaramuuf karoorfameef muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleeny har'a dhagaa bu'uuraa kaa'anii jiran. Hospitaalichi wallaansa sadarkaa olaanaa kennuu caalaa dargaggoota hakiimota Itoophiyaa leenjisuutti akka fuuleffatu hubachiisanii jiru. Hayilemaariyaam gabaasaa mallaskaachuu ammaa jaalanneetu dhiyeessa. Magaalaa Finfinnee naannoo Boolee Hayaat jedhamutti lafa kaaree meetira 150,050 irratti akka ijaaramu kan ibsame hospitaalli kun ijaarsi isaa akka sadarkaa duraa doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 10 kan gaafatu ta'uun ibsameera. Ijaarsa kanaaf har'a dhagaa bu'uuraa kan kaa'an muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleeny haasawaa dhageessaniin guddataa jirtii kan ittiin jedhan magaalaa Finfinneef akkasumas guutummaa biyyattiitti hospitaalli kun bu'aa guddaa kan argamsiisu ta'uu dubbatan. Biyyattii keessatti babal'ataa kan dhufe mana barumsaa wal'aansa fayyaa keessatti dooktorummaaf baraa kanneen jiraniif bu'aa gaariidha jedhanii dubbataniiru. የሚሰጧቸው ትምህርቶች የሪሰርች ወረቀቶችን የሚያዩበት ከዛም አልፎ በቅርብ የሚደግፉበት ሁኔታ እና ምርጥና ጥሩ ሙያ ይዘው የሚወጡ ዶክተሮች እንዲኖሩን ማድረግ ስራ ላይ barnoonni kennamuuf kanneen qorannoleen keessatti dhiyaatanii itti ilaalaman kanneen dargaggeessawwan kabiroon itti kennaman kanneen ogeeyyiin kun caalaatti oguma akka qabaatan caalaatti hubannaa akka qabaatan taasisu akka ta'u kanaan durallee waliin dubbannee jirra. Gama karaan hojii gaariitu hojjetama jennee sinirraa eegnaa jedhan. Sadarkaa wal'aansa fayyaa biyyattii keessaa sadarkaa olaanaarra akka ga'u gama gochuun akka tattaafatan maqaa mootummaa isaaniitiif kan kootiin sin gaafadhaa jedhaniiru obbo Hayilemaariyaam. Doktoroota hidda dhalata Itoophiyaa ta'an 12 yaadi kun madduusaa kan ibsan Dr. Girmaa Tafarraa har'a hakiimota 250 caalaan gurmoofnee jirra. Nu hundumaa kan tokko godhe garuu kaayyoo ifatti lafa kaa'amee jechuudhaan dubbatan. Biyya keenya keessatti hospitaala sadarkaa addunyaa qabu ijaaruun keessumaa namoonni wal'aansa fayyaa barbaacha gara biyya alaatti jooranii kanneen deebi'an lammiiwwan keenya gargaaramuu kan itti danda'an biyya keessattis akka wal'aanaman karoora keenya kanadhaa jedhan. Kunis akka walitti qabamnu kan nu taasisee jedhu. Hospitaalli kun siree 300 qorannaa gosa hundumaa kan keessatti gaggeeffamu kutaa baqaqsanii suphuu 8 kan qabu yoo ta'u kutaalee 80 kan namoonni deddeebi'anii wal'aanaman gorsa keessaa argatan akkasumas waaltaa qorannoo kaansarii kan qabaatu ta'uu ibsameera jedha mallaskaachuu ammaa Finfinneerra. amma immoo gara gabaasaa keenya lammataatti dabarra dhaggeeffatoota keenyaa dhaabbatoonni gargaarsaa Sudaan Kibbaa keessaa yeroo gurmuuleen hidhattootaa biyyattii deddeemsa daran hammeessaa jiran kanatti gargaarsa nyaataa yeroo hatattamaaf gargaarsawwan kabiroo kennuudhaaf haala rakkisaa kana waliin wallaansoo qabaa jiran gabaasaa Jiil Kireek tujubeetu dhiyeessa. Walitti bu'iinsaaf beela Sudaan Kibbaa itti dabalaa ittisuun kan wal qabatee jiru garuu haalli mul'atu daran wal xaxaadha. We have a much more chaotic situation on the ground than, let's say, 2 years ago when we had one government. Haala jeeqama hedduu kan waggoota 2 dura innaa mootummaa tokkoof garee mormituu hidhate tokko qabnu caalaa argaa jirra. Keesii Kooppilaand xiinxaltuu gameettii kan garee walitti bu'iinsa biyyootaa qoratu kan International Crisis Group jedhamu yoo ta'an yeroo ammaa gareelee hidhatan hedduutu biyyattii keessa jiraa jedhu. A handful of them are able to engage the government in pitched battles.
Others simply don't have any. Hedduun isaanii mootummaa waliin lola shuftummaa eegalanii jiru. Kaan immoo malattiin mootummaatti ittiin duulan hin qaban. Kan isaan gochuu danda'an kan akka daandiirra dahatanii konkolaataa mootummaa haleeluuf kan akkasiiti. Daandii irratti haleellaa raawwatamu immoo riphxe loltummaatti geessa seera dhabdummaa fida. Sun immoo dhabamuu nageenyaaf sababaa ta'aa jedhan. Gama mormitootaa qofaan utuu hin ta'in gama milishoota michoota mootummaa ta'aniinis akkasuma. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti haleellaan dhiyeenya waa'uuf Ikwaatooriyaa keessatti siiviilota irratti raawwatame kanneen yuunifoormii waraana mootummaa uffataniini. Yeroo tokko tokko kanneen haleellaa raawwatan loltoota milishoota yookaan riphxe loltoota ta'uu isaanii adda baasuun hin danda'amu. Keen Isaaq ittaanaa pirezidaantiif sagantaalee hariiroo mootummaa dhaaba gargaarsaa katakkumaa mootummootaati. Hojjettoonni waajjira isaanii Maayindiit kan kutaa yuunitii bakka tokkummaan mootummootaa beelli keessa jiraachuu labse keessatti yeroo gabaabaaf iggitamanii turanii jedhu. Baatilee hedduu dura namoonni hangi tokko Maayindiit walakkeessa naannoo beelaan dhahamee keessatti ukkaamsamanii butamanii turan. Namoonni iggitanis gareelee hidhatan keessaa tokko. Qofaa isaanii socho'u seerri hin jiru. Waanuma gaariitti fakkaate raawwatu jedhan. Jeequmsa akkasii immoo dhaaboliin gargaarsaa naannoo sana keessa sossa'uun rakkisaatti ta'ee jira. Tokkummaan mootummootaa kaleessa akka jedhetti walitti bu'iinsa uumameen hojjettoonni dhaabolii gargaarsaa 82 yoo du'an kanneen miliyoona 3.5 ta'an erga baatii muddee bara 2013 qabee qe'ee ofiirraa godaananiiru. Joon Muklum Mabuukuu Piroofeesara barnoota ikoonomiksii kan yuunivarsiitii Weber yoo ta'an dhimmootii bulchiinsa Afrikaa irratti hojjetu. Hoogganoonni siyaasaa Sudaan Kibbaa kan garee lamaaniitu haala uumameef itti gaafatamaa jedhu. Namoota barnoota sadarkaa olaanaa qabanii. Namoonni kun daafoo hookkarri fidu kanneen beekani. Garuu gatta'anii mari'achuudhaan hookkara kana ittisuun karaa danda'amu irratti mala dha'uu hin fedhan. Yoo isaan waan godhin hafan seenaan isaan yaadata. Akka sabboonaa biyya ofii guddisuuf yaalutti utuu hin taane akka ofittoo dantaa ofii qofaaf fiiguutti isaan yaadataa jedhan. Hookkarri siiviilota irratti oofamu erga bara 2015 waliigalteen nageenyaa fashalee qabee hammaatee jira. Tokkummaan mootummootaaf mootummaan akka tilmaamanitti hanga baatii adoolessa dhuftuutti walakkaan uummata biyyattii hanqina nyaataa hamaatu isa mudachuuf jira. Amma yeroon galgala keessaa 2:47 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenyaas Waashingten DC'tti immoo waaree booda 1:47 oli. Manni murtii olaanaa akka federaalaa ramaddii lidataa dhaddacha 17ffaatti kanneen shawaa ba'aa aanaa bosatirraa qabaman jedhaman namoonni 3 himannaa irratti dhiyaatee tureef akka mormii qaban dhiyeeffatan kaleessa gaafatamanii jiru. Himannaa jara 3 irratti dhiyaateef deemsa mana murtii sana ilaalchisuudhaan jaallanneen abukaatoo isaanii obbo Wandimmuu Ibsaa dubbistee jirti. Akkana jedhu. Galmeen kun Mahaddiin Aliyyiitiin waamama. Asmad Adam lammaffaa, Aliyyi Dilbatoo sadaffaa, isaan 3 kun himannaan irratti dhiyaate shororkeessaadha. Mootummaa irratti adimaa gootanii mootummaa kana diiguuf akkas gootan jedhamee barraa'ee dhiyaateera. Mormii sadarkaa duraa isa hin kennineeti. Mormii amma nu dhiyeeffanne kanaaf abbaan alangaa akka deebii itti kennu. Ji'uma kana beellamame jechuudha. Naannoo kamii qabaman jarri 3 kun? Naannoo Oromiyaa zoonii Shawaa Bahaa aanaa Boosatii keessaa qabaman. Riippoortar kan jedhamu gaazexaan tokko yeroo darbee dhaabbatoota waraanaa adda addaa barbadeessuuf meeshaa qabatanii socho'aa turanii jedheera. Inni kun tuqamaadha achirratti? Achirratti caqasamee jira garuu warshaaleen riippoortar gaazexaan jedhe sun tasuma aanaa Boosataa keessa hin jiru. Amma han jenne tokkoffaa himannaan kun haqooman qabu, dhugooman qabu. Lammaffaa himannaan kun guyyaan qabu, ji'aan qabu, bara hin caqasne. Namoota ebaluu wajjin kan jedhamu kana maqaa isaanii odoon dhahin namoota biroo waliin akkasas kan jedhu ta'uuf foormicha himannaatiif haqummaa himannaa akkasumallee himannaan tokko yoo dhiyaatu akkaataa seera yakka falmii hariiroo yakka Itoophiyaatiin keewwata
111 maal jedhaa himannaan tokko ji'aa guyyaa bara haala itti yakki kun raawwatame bakkee addaa kan inni itti raawwatame kana sirriitti ibsuu qaba jedha. Kunniin akkan ibsamin caqafnee tooyi kanarratti mormii galchine jechuudha kaleessa. Karaa biraatiin fakkeenyaaf gaara lamaan jedha. Gaarri lamaan kun kan aanaa Boosataa keessa jiru gaara hedduu waan ta'eef gaarri lamaan jedhamu kun kamiif kamii isaan kunniin hunduu himannaan kun haala himannaa yakkaa tokko itti dhiyaate waan hin guutiniif nu himachiisuun qabu. Fakkeenyaaf namoota akka Jawaar Mahammadii wajjin akkas walqunnamtan jedhanii. Walqunnamtiin kun ji'a kam ta'ee guyyaa kam ta'ee haala kamiin ta'ee inni ala jiraa isaan as keessa jiranii moobaayiliin isaan jedhan kun illee hin beeknu kan kana fakkaatuun gaa walumaa galatti himannaan kun haqooma of keessaa qaba moo hin qabu. Haalli himannaan itti dhiyaate sirriidha moo sirrii moti. Kan biraa warshaaleen caqasaman sun gonkuma aanaa Boosataa keessa akka hin jirre maamiltootiin koo irra deddeebi'aa natti himani kaleessa illee kaafnee jennaan kun yoo ragaan bitaa mirgaa yoo caqasamu qulqulleeffattanii yookiin dammoo isaan mirkaneeffattan jedhanii deebii mormii keenyaa kanarratti waan abbaan alangaa jedhu caqasuudhaaf beellamame jechuudha. Kaampii waraanaatiin isaan barbadeessuuf yaalan meeshaa qabatanii ka jedhu gabaasni riippoortar. Warshaaleedhaa fi kaampii xooriillee jedha inni kun lachuu hin jiruudha kan jedhamaa jiru jarrii maamiltootiin kun natti himani. Gabaasa riippoortar irratti kan dhiyaate obbo Jawaar Mahammad miseensa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko ka ta'anii wajjin hariiroo qabu jarri kun jedhan. Kanallee caqasneerra tokkoffaa ABO'n jedhamu kun gaggeessitoota mataasaa qaba hin beekama. Jawaar Mahammad ammaatitti ABO ta'ee hin beekamu. Lammata isaan waliin walqunnamtii hin qabnu. Jawaarii kan akkuma nama kaawwanii dabarree waan raadiyoo irratti dhageenyu malee argineellee hin beeknu walqunnamtii isaan wajjiinis hin qabnu. Bilbila halkaa kana isaan keenyaa moti jedhan bilbila kana inuu hin beeknu. Bilbilli kun keenyaa moti bakkee isaan fidanii as godhanii hin beeknu. Mannichi garuu Jawaariin akka waan walitti hidhamanii fakkeechee dhiyeesse jechuudha. Kan biraa jarri sadan qabaman kun wal beeku walii isaanii? Tasuma waliin beekan maakkalaatti wal argine jedhu hundumti isaaniitu warri amma shibbiriin himatamu kun maakkalaatti wal argine jedhanii toon yaada kennan jarri kunniin illee waliin beekan duratti tasuma. Namoonni qabaman kun sadan umriidhaan namoota hammamii ta'u? Tokko jaarsaa ijoolleen lama immoo dargaggooyyiidha jechuudha nama umrii 30 akka 35 keessa jiran inni kun nama umrii gara waggaa 50 tilmaamama. Beellamitti aanu yoom? 24 ji'a kana. Torban dhufu gaafa kibxataa. Kibxata. Himatamtoota sadeen kanarratti himannaa abbaan alangaa dhiyeesse keessaa tokko miseensa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko ka ta'an obbo Jawaar Mahammad waliin hidhata yookaan quunnamtii qabuu jedha. Kanarratti obbo Jawaar Mahammad deebii maalii qaba? Namu akka beekutti ani daayireektara Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiiti. Ani miseensa dhaaba tokkootillee miti hoogganaa adda bilisummaa Oromootillee miti. Mootummaan wayyaanee erguma aangoo irratti dhufeerraa kaasee ilmaan Oromoo ajjeesuu hidhuu fi biyya baasuu barbaadu hundatti taappellaa adda bilisummaa Oromoo jedhu itti maxxansuudhaan dararaa ture. Yeroo asaanaa kanatti keessattuu gahee OMN qabsoo kana keessatti qabu dabalaa dhufuu isaatirraa kan ka'e OMNs akka har'aata adda bilisummaa Oromootitti anas akka qaama adda bilisummaa Oromootitti shallaguudhaan ilmaan Oromoo maqaa kiyyaan dararuudhaaf tooftaa ittiin baasanii deemani. Namoonni maqaan isaanii dhaame kun na wajjinis hariiroo warra qabanillee miti. Akkuma ilmaan Oromoo bakka hundaa mirga isaaniitiif falmatan hiriira nagaa bahan san maqaa itti dhoobanii hidhaadhaan hiraasuudhaaf kan godhame malee dhugooma takka illee hin qabu. Kabiraa dhiisi. Namoota OMN laalanuu hidhuunii fi shororkeessummaan himuun akka aadaa ta'ee jira. Akkuma yaadattu OMN fi anis mataa kiyyaan shororkaadhaan himatamnee jirra. Ilmaan Oromoo miskiinnan mirga isaaniitiif falmatan maqaa keenyan dararuudhaaf malee dirqama nu wajjin hariiroo waan qabaniif miti. OMN'f isin akkasumas qaamonni biraa shororkeessummaan himatamu hanga paarlaamaa biratti raggaatiin argannetti shororkeessaadha jedhamee ramaduun nama rakkisaa raggaatii paarlaamaa barbaadu kanaaf kanaan himachuun danda'anii jedhu. Gama seeraatiin hoggaa laalte dhugaadha. OMNs ta'e anis ta'e jaarmoonni amma maqaan dadhaman tokkolleen shororkeessummaadhaan sadarkaa paarlaamaa Itoophiyaa sanitti iyyuu raggaasifamne kanaaf akkuma seera isaaniitti yoo fudhanne ijoollee kana odeeffannoo OMN'if dabarsitan jedhanii shororkeessummaadhaan himachuun seeruma biyya saniitu hin guutu. Odoo paarlaamaan kijibaa sun immoo shororkeessaa jedhee kan nutti muru taate nuti biyya addunyaa irratti shororkaa falmuudhaan beekamtu Ameerikaa keessatti kutaa Minisootaatti seeraan galmoofneet kan jirru. San qofaa miti biyyoota Awurooppaa keessatti, biyyoota Afrikaa keessatti, biyyoota hedduu keessatti galmoofnee heeraa seeran hayyamni keenya haaromsamaa kan deemu
miidiyaalee gurguddaa akka Reuters, akka BBC, akka AFP hunda wajjin warra hojjannudha. Miidiyaa shororkaa osoo hin ta'in miidiyaa dhugaatiif haqaati. Namoota shororkaadhaan himachuun mootummaan sun ofiifuu shororkeessituu ta'uu isiitiif ragaa dabarsa. Obbo Jawaar Mohaammed deebinaa laattee maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoo. Jaalanneesii fi sagaleen Ameerikaas hiree nu kennitaniif galatoomin jedha. Ayyalam qophiitiin fixuun duratti mataa oduu irra deebi'eetiin isinitti hima. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eegii biyyi bulchuu jalqabee amma G3 keessa jira. Bulchiinsi isaa akka Doonaald Tiraamp jedhutti akka dansaa deemuufi jira. Ummati ammoo akkasii miti jedha. Akka dhaabii istaatiksii Ameerikaa qoratu Politico Morning jedhan qoratee baasetti